godina bahashaggar aanaa booraa keessatti oboon tarkaanfii fudhateen diina hedduu booji'uu beeksise. Bifuma wal fakkaatuun tarkaanfii fudhatu cimsee itti fufuun godina bahashaggar aanaa fantaallee magaalaa mataaraa keessatti oboon tarkaanfii fudhachuu beeksise. Godina bunnoo baddallee aanaa cawwaagaatti kafaltiin gibiraa marsaa haariyaan uummatarraa fuudhamaa jiraachuun ifoome. Godina horroo guduruu wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti miindaan hojjettoota fayyaa dhoorkatamuun dhagahame. Godina walloo aanaa harxummaa furseetti dargaggoon tokko reebamee du'aa fi jireenya gidduutti kan argamu ta'uu fi namoota ukkaamsanii qawwee bichisiisuus akkuma itti fufanitti jiraachuun barame. Naannoo Gaambeellaatti haleellaa hidhataan imaltoota irratti baneen namni tokko du'uu fi madaa'uu poolisiin ibse. Muddee 8,2025 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turaan afeerraa kooti. Godina bahashaggar aanaa booraa keessatti oboon tarkaanfii fudhateen diina hedduu booji'uu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Muddee 8/2025 qaqqaaliiwwan sabaa woboon zoonii harsadee birgeediin caffeetumaa godina bahashaggar aanaa booraa ganda tuqaa bakka addaa waajjira gandaatti tarkaanfii kaleessa galgala fudhateen diina du'aa fi madoon adabee hedduu irraa akka boojee hooggansi zoonichaa beeksise. Irreefi gaachanni saba Oromoo hidhattoota fi jala deemtoota bilisiginnaa maqaa gibiraatiin uummata saamtuu irratti tarkaanfii fudhate kanaan humna diinaa irraa 7 ajjeesuun qawwee keemii 6 hidhannoo waliin hidhattoota maafiyaa PP irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachee jira. Itti dabaluun lola jajjabee woboo geggeesse kanaan ajajaan isaanii lolicha irratti kan du'e yoo ta'u hidhattoonni diinaa 10 booji'uun qabaa fi wal'aansa gahaa ta'e woboon kennee fi akka jiru hooggansi naannichaa itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaaf eeranii jiru. Godina bahashaggar aanaa fantaallee magaalaa mataaraa keessatti oboon tarkaanfii fudhachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 8/2025 irreefi gaachanni saba Oromoo woboon zoonii harsadee godina bahashaggar aanaa fantaallee magaalaa mataaraa keessatti kaleessa muddee 7 galgala irraa tarkaanfii fudhateen waraana faashistii PP du'aa fi madoon adabee jira. Qorommiiwwan sabaa woboon hidhattootaa fi kaabinoota bilxiginnaa uummata saamuun bashannantu irratti magaalaa mataaraa hoteela Charee jedhamtutti walitti qabamtee maqaa gibiraa maallaqa uummata saamuun osoo nyaachaa jiranii itti dhukaasuun battalatti tokko yoo duutu kaan madoo cimaan adabee gooluun bakkicha gadi dhiisanii ba'anii jiru. Lola ta'e kanaan hidhattoonni bilxiginnaa situnutti waame ittiin jechuun walitti qabaa maallaqaa hoteelichaa qawween rukutanii akka ajjeesan jiraattonni magaalichaa ibsanii jiru. Godina bunnoo baddallee aanaa cawwaagaatti kafaltiin gibiraa marsaa haariyaan uummatarraa fuudhamaa jiraachuun ifoome. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina bunnoo baddallee aanaa cawwaaqaa ganda burqaa barakaatti gaafa muddee 4/2025 irraa eegaluun loltoonni waraana gabroonfataa PP maqaa kafaltii gibira marsaa lammaffaa jechuun tokkoon jiraattota irraa qarshii 7,000 fuudhaa jiraachuun ibsamee jira. Qarshiin uummanni gaafatamaa jiru kunis ji'oota muraasa dura harkaa fuudhamee akka tures kan himan jiraattonni aanichaa sodaachisa afaan qawweef jecha lubbuu keenya oolfachuuf wantoota qabnu kafalaas kanneen homaa of harkaa hin qabne ammoo liqeeffachuun kafalaa kan jiru fi kan homaa qarshii gaafatamaa jiru dhiyeessuu dadhabuunis hidhamaa akka jiran dubbatu. Uummanni aanichaa doorsisaa fi roorrifama irra gahaa jiruun yaaddoo keessa galee kan jiru yoo ta'u maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabduun manneen irra deemanii hidhuu qabeenya isaanii saamuu mooraa waraanatti erguu fi dhiitaa mirgoota namoomaa irratti raawwachaa akka jiranis himanii jiru. Godina horroo guduruu wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti miindaan hojjettoota fayyaa dhoorkatamuun dhagahame. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 8/2025 godina horroo guduruu wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti hojjettoonni mootummaa damee fayyaa irra hojjetan miindaan ji'a 3 isaaniif kaffalamuu dhorkatamuu hojjettoonni fayyaa aanichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Rakkoowwan karaa bulchiinsa Abiy Ahmadiin hojjettoota fayyaa mudachaa jiru daran hammaachuun hojjettoonni baatii 3 oliif miindaa dhabanii rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiran odeessi aanicharraa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii.
haaluma kanaan aanota kanneen akka Abbaay, Coommaan, Jimmaa Gannatii, Jimmaa Raaree, Jaardagaa Jaartee, aanaa Amuruu Horroo Bulluq, bulchiinsa magaalaa Shaambuu fi kanneen biroo keessatti hojjettoota waajjira fayyaa keessa hojjetan kan isaan yeroo boqonnaa isaanii hojjetanii argatan walitti qabuun akka hin kaffalamne hojjettoonni kunneen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Akka odeessi gamasii argame ibsutti kanaan dura miindaan isaaniif dabalama jedhanii ji'a fulbaanaa keessa nutti himanii turanii jedhu. Garuu miindaanuuf dabaluu miti kan duraan nuuf kaffalamaa jiru iyyuu hafee waan nyaannu dhabne rakkoo hamtuuf saaxilamaa jirra jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti gabaasanii jiru. Godina Walloo aanaa Hartummaa Furseetti dargaggoon tokko reebamee du'aa fi jireenya gidduutti kan argamu ta'uu fi namoota ukkaamsanii qawwee bichisiisuus akkuma itti fufanitti jiraachuun barame. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Hartummaa Fursee magaalaa Qicicootti muddee 7 bara 2025 lukkeeleen bilisiginnaa abbaa dhiiraa yookiin abbaa duulaa ofiin jedhu namni maqaan isaa Ahmad Umar Kaakkisoo jedhamu dargaggoo ola deemaa jiraatuma magaalaa Qicicoo ta'ee maqaan isaa Dooyyoo Ibraahim Sayiduu jedhamu osoo inni baajaajiin deemaa jiru magaalichatti baajaajii keessaa gadi buusee badii tokko malee fuula namootaa duratti dargaggoo kana reebichaan qaama isaa laalessee wayita inni gaggabee of wallaalee biraa deemu namoonni bakkee kaasanii mana yaalaa geessuun ifoomsanii jiru. Dargaggoon ergama murna bilisiginnaa kanaan reebichi ulfaatan fuula namootaa duratti badii tokko malee irra gahe kun addatti yakka dalage tokko illee kan hin qabne yoggaa ta'u lukkeeleen PP kun dargaggoo kana jibbaa dhuunfaa dura irraa qabuun dhibdee isaa gara siyaasatti geeffatee shakkii hidhata waboo qabu jedhuun qorannoo fi ragaa tokko malee gocha fokkisaa kana irratti raawwate ta'uu jiraattonni himuun. Dargaggoon abdii biyyaa kunis reebicha irra gaheen yeroo ammaa mana yaalaa keessatti du'aa fi jireenya jidduutti kan argamu ta'uu eeranii jiru. Oduu biraan ammoo magaalaa Qicicoo dabalatee aanichatti ergamtoonni sirnichaa kunneen muddee 5 irraa eegaluun abbootii qabeenyaa, daldaltoota, konkolaachistoota, qonnaan bultoota fi horsiisee bultoota namootuma argan cufa qabuun reebanii iddoo awwaalchaa kan ta'e bosona qabrii Suukahee jedhamutti namoota naqanii akka horiitti irra dhaabbatanii halkan guyyaa eeguun tokkoon keessan qawwee bittanii nuuf kennitan malee gadi isin hin lakkifnu ittiin jechuun dararaa akka jiran miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Abbootii warraa muddee 5 bara 2025 irraa eegaluun hanga muddee 7tti lukkeelee bilisiginnaan magaalichatti ukkaanfamuun maqaa qawwee bituun iddoo olitti eerame kanatti argaman kanneen lakkoofsan 70 ol ta'an keessaa kan maqaa arganne muraasni Ubree Yusuf, Ahmad Sa'id Asiyyee, Admaashee, Sheek Awwaluu, Umar Abbaa Abduu, Ahmad Sultaan Muhammad, Usmaan Kaakaasoo, Ahmad Haliimee fi Imaanee kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Naannoo Gaambeellaatti haleellaa hidhataan imaltoota irratti baneen namni tokko du'uu fi madaa'uu poolisiin ibse. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Muddee 8 bara 2025 naannoo Gaambeellaatti konkolaataa aanaa Itaangirraa gara magaalaa Gaambeellaatti namoota 16 fe'ee imalaa ture. Iddoo addaa Tarpam jedhamutti haleellaa raawwatameen lubbuun namaa darbuu fi miidhaan qaamaa cimaan dhaqqabu ajajaan poolisii aanaa Itaangi itti aanaan Inspektar Opi'uu Ujuluu himanii jiru. Haleellaan kun guyyaa kaleessaa sa'aatii 6 irratti kan raawwatame yoo ta'u haleellaa kanaan dubartiin ganna 22 Piitaar Ukeeloo jedhamtu battalumatti yoo ajjeefamtu dubartiin biroo kan umrii 24 Abee Ukeeloo jedhamturra immoo miidhaan qaamaa cimaan irra gahuun miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhaqqabee jira. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanuma oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.